Okay, Nora, akkam jirtan akkam turtan. Turtiin gaarii hunduu olaanaas saanumaan. Okay, gaariidha. Now tutorial econometrics waan boqonnaa sadarra keenya jirra. This for national inter exam related tutorial. Boqonnaa kana keessatti introduction muraasa. Modeling multiple linear regression model jedhamu kun regressor yookaan immoo independent variable lama keessatti qabata. Kan simple linear regression fan waan hunduu tokko ta'e garuu achitti x1 x tokko qofa ture asitti garuu x tokko lama ta'a jechaadha. Methodology analysis kan jennu OLS jechuudha. Estimation irratti kan fayyadamaa ture revision goona revised ta'a. Scaling as keessatti coefficient of multiple determination innis hin jira. Dabalatan adjusted scale kan jedhu jira. Yeroo tokko scaling keenya yeroo independent variable in dabalamaa deemu baay'ee dabala. Gara amansiisuu dhabuurra nu geessa. Bakka isaa adjusted scale fayyadamna. Multiple linear regression keessatti interpretation jechuudha. Statistical property tokkotu jira. Sallee keessa deebiiruma. Hypothesis testing hin jiras keessas meettaatiin. Kuma beekamu simple linear regression keessatti independent tokkoo fi dependent variable tokko. X independent yoo ta'u effectiin dependent variable yookiin y irraa gahuu danda'u laalla turre. Inni simple linear regression function yookaan SLRM kun hariiroo dependent fi variable dhaabbataa tokkoo fi variable danda'a tokko gidduu tokko fi variable hirkataa tokko gidduu jiru jechaadha. Kan agarsiisu simple linear regression ta'uu isaallee turre. Garuu relationiin akkasii dhugaadhumatti rareedha. Baay'ee hin argamu. Maaliif application adda addaa wantoonni adda addaa hariiroo variableota gidduu jiru. Variableen tokko mataa isaa ta'uu danda'e variable tokko yeroo hundaa'een ibsu wantoonni biraa isa murteessuu danda'u. Kaya akkuma economics waliin adda addaa jedhanii hariiroon variableota gidduuyyuu variable tokko lama waliin ibsamuu danda'a. Fakkeenyaaf demand yoo fudhattan priceidhaan ibsama. Fedhii nama tokko gatii mi'aatiin murtaa'a. Income galiin qabuun murtaa'a. Preference fedhii isaatiin murtaa'a. Shakkii inni mi'a sana price irraa qabu expectation isaanii murteessa. Akkasuma baasiin nama tokko consumption jechuudha. Income isaatiin murtaa'a. Age umuriidhaan murtaa'a. Wealth qabeenya qabuun murtaa'a. Salary sexiidhaan murtaa'a. Work performance kan jennu fakkeenyaaf salary isaatiin murtaa'a. Namni tokko performance isaa akkam hojii irratti mindaa isaa murteessaa. Akkaataan istaayilii bulchiinsaa leadership istaayiliin murteessaa. Hojiin itti baay'inni work overloadiin murteessa. Naannoon hojii work environmentiin murteessa. Qabxii barataa fakkee student grade performance kan murteessan cumulate cuunfaa isaa jechaadha. Cuunfaa grade ijoollee walii galaa kan murteessu. Steady how yeroo isaan dubbisan kan biraa mee maalinni PC qabaachuu dhiisuun isaanii ni murteessaa. Their previous GPA grade tokko subject isaan subject tokko irratti yeroo darbe galmeessan ni murteessaa. Saallee murteessaa. Galii maatiin murteessaa. Kun hundi maal agarsiisa jechuudha. Variable tokko kan murteessuu danda'an affect direct isaa ta'uu indirect affect gochuu kan danda'an variable hedduudha jechuudha. Kanaafuu variableen qeenxeen yeroo hunda variable tokko explain gochuu irratti dhugaarraa kan fagaate ta'a jechuudha. Kanaafuu multiple linear regression advantage isaa guddaadha. Kanaaf kan nuti yeroo baay'ee fayyadamu barbaachisu multiple linear regression jechuudha. Demanding akkuma sila jenna price irratti hundaa'e income irratti hundaa'e fakkeenyaaf demanding is equal to function of price yoo jenne plus irratti termoo jennamu modelli kun baay'ee daataa keenya gara dogoggoraatti dhugaarraa kan siqetti nu geessaa jechuudha. Egaa
Multiple linear regression modeling kun simultaneously maal godha jechaadha when consider godhu influence of many explanatory variables. Tokkoon price demand irraan effect akkamii qaba? Income demand irratti, price preference demand irratti, studying how student GPA cumulative GPA irratti. Qabxii isaanii bira darbe akkuma jirutti ta'e, saal akkuma jirutti ta'e, PC qabaachuuf dhiisuun akkuma jirutti ta'e, tokkoon ilaala. Fakkeenyaaf study howin effect hamaan qaba. Isaan kun fayyadamanii dhaabbatu yoo ta'a. Homogeneous yoo ta'e. Previous GPA'n impact akkamii qaba warri kaan dhaabbatu yoo ta'a. PC ownership qabaachuu dhiisuun cumulative GPA irratti effect akkamii qaba. Tokkoon isaanii tartiibaan kan qo'atu wal faana multiple linear regression modelidha jechuudha. Kanaafuu amma kun bu'aan keenya cumulative GPA grade ijoollee yoo ta'e study hour, PC ownership, sex, previous GPA. Kun hundi independent variable asitti ibsine kun effectation individual effectation their cumulative grade irratti qabdu kan qoratu multiple regression modeling advantage guddaa qaba jechuudha. Kaayyoon isaas to look at individual effect ilaaluudhaaf. Individual effect of each variable while adjusting out the influence of other variables. Dhibba variable yeroo fakkeenyaaf x waaniin y irratti dhibbaa maalii qabdi yeroo jedhu kana warra kaan akkuma jirutti ta'etu. Asserting remain constant jedha jechuudha. X2 dhibbaa maalii qabdi asserting remain constant while x1 is constant what is the impact of x2? X1 in dhaabbataa yoo ta'e impact in x2 y irratti baay'ee tokko. Kan biraan x2 dhaabbataa yoo ta'e x1 in impact ishee influence ishee y irraan geessu maayini tokko qo'ataa dhiyeessaa ta'uu jechuudha. Okay. Kan biraan assumption seeronni multiple linear regression akkuma jiranitti seerota classical linear regression waliin kan simple faana tokkuma. Isaan irratti baay'ee dubbachuu waanne multiple regression modeling akkamitti formulaan isa barreeffama wenne yi akkuma jirutti beektaa nutti jira beektaa waan x1 i asitti kan dabalamu x1 i kan jettu kana x1 x2 i beektaa 3 x3 i this functioning command multiple linear regression model. Sorry, model kun multiple linear regression model. Yi mine dependent variable da. Regression denne xi is x1 x2 x3 i mine explanatory variable da. Amma beta 1 beta not beta 2 beta 3 wara jedhan hanga k yoo qaban beta k partial regression coefficient. Partial regression itu partial derivative of yi with respect to beta 1 x1 beta 1 partial derivative of yi with respect to x2 beta 2 quantitative function partial regression coefficient on parameter yang beta 1 UI dia terminal nol fakkaata ka gaaffii akkasinitti taanama ida'uu jenne tuqaa ida'uu bkxk egaa multiple linear regression model otoo namni tokko formula barreessee jedhee regressorii hammam barreessa how many regressors are included in regression model isa jedhuu fi dhiphachuun barbaachisu jechuudha. Variabloota tokko bakka buusuu keessa galchuun barbaachisu kanneen immoo dhiisuu hin qabne jiru. Kanaafuu yoo hundayyuu keessatti hin dabalate amma fakkeenyaaf student grade performance keessa seexi galchine ta'e seexi maaliin hammatamti dhiirotarameetu hammata. Garuu amma danda'ama ta'etti amma yaadannu amma baay'ee dependent variability relate ta'uu ibsuu yaaludha. Sorry, amma ibsiin kiyya jira kutaa researchitti akkasiin jalaan namni amma influence godhuu kana yaalaa jiruuf gara national entry exam exit exam dha akkasuma jedhu. Maloota gaaffii implication dhaan waan implication qorannoo waan ta'eef theory irra implication itti waan ta'eef implication interpretation variabloota waan addatti xiyyeeffanna. Class based tutorial yeroo ta'u ni kenna warra freshii waggaa lammaffaatiif kun sardii irra labbooza sardii yeroo ta'u
hojiiritti warra darbeef giddu galeessa godhate gaasaa jira garuu warra kaanis ni fayyadamu informationiif. Assumption of multiple linear regression model akkuma kilaasikaaliidhaan wanti tuqaman jiru isaanii tokko seerri isaanii kan dabalata no perfect multi-connected kan jedhu dabalatee jira. Egaa modelli explanatory variable lamaa fi independent variable tokko irraa ijaarama. Modelli multiple linear regression model yookaan MLRM jedhamu kun two explanatory variable of danda'a jira. X1, X2. Asitti immoo three variable regression model jechuu dandeenya. Simplest case of multiple linear regression model. Maaliif three variable jedhame? Y variable dha, X1 variable dha, X2 variable dha. Walitti dependency tokkoo fi independent lama waan ta'eef three variable jedhame. Kun population regression function dha. Akkuma silaa simply keessatti ilaalle. Average insa expected value isa gaafa calculate goonu kan kana 0 dha. Kun immoo constant number isaa constant dha waan ta'eef average one expected value constant number constant mataa isaa kun akka yeroo ta'u asitti kana notation godha baay'ee gaariidha. Waan isin hubachuu qabdanii what mean beta interpret gootu. Question akkasii fakkeenya bakka beektaa nuti kana 0.25 ji'a tuqaa torba asitti isinii kenne beektaa nuti maal jedhama agarsiisa interpret godhiidha. So maal jechuudha beektaa nuti average value of yi if all regressors exclude from the model. Giddu galeessaan gatiin y beektaa nuti yeroo x1 fi x2 hin jirre. Bakka explanatory variable hin jirretti giddu galeessa gatiin dependent variable meeqa beektaa nuti. Beektaa waan inni maal agarsiisa? The measures change in mean value of y. Mean value of y. Giddu galeessa yi yoo independent variable per unit of change in x1. Holding value x1 constant. Iddoon kun dhiifama asitti x2 dha. Here is one is x2. So beta 1 in margin partial derivative of yi with respect to x1 in beta 1. X2 naga dhaabbata yoo ta'u constant yoo ta'u x1 in y unit tokko yoo dabale giddu galeessaan y immoo beta 1 dhaan dabala jechuudha. Beta 1 jechuudha. Kana theory isaas akkas qabachuu yaala jechuudha. Measure change in value of y per unit of change in x1. Amma gaafa beta 1 partially waan ta'eef partially waan interpret goonu x2 constant yoo ta'e x1 unit tokko yoo dabale giddu galeessaan y immoo beta 1 dhaan dabala. Beta 2 immoo maal jechuudha? As x1 constant yoo ta'e x2 unit tokko yoo dabale giddu galeessaan y b2 dhaan beta 2 dhaan dabala jechuudha. Gama biraan beta 2 measure net effect of unit change in x2 keeping x1 constant jechuu dandeenya jechuudha. Asirratti partial derivative calculation jechuun bifa kanaan argattu. Sample regression function ini akkuma simple keessaa asitti kanatti dabalame malee akkuma jiruttidha. Kana error termii kana asis erroriin hin jira. Multiple regression keessas erroriin hin jira. Errorii kana minimize gochuudhaaf gatii errorii beekuu qabna. Kana gochuuf equation jalqabaa kanarraa salamuuf herregna. Innimmoo kunoo kana nu kenna jechuudha. Kunoo asitti kan dabalame kana qofa ta'uudha simple irra. Kun straight forward dha. Umarramee gatii beektaa nuti beektaa waanii beektaa kana ka partial derivative of the given function with respect to beektaa not first order condition fayyadamne normal equation arganna. So wanti dagatamu hin qabne summation of ei in 0 dha. x1 times ei in 0 dha. x2 times ei in 0 dha. Tarii kamtu teruudha wedhe. Kanan dagatiin asii kun 0 wedhe. Summation kun maal bakka bu'a? E bakka bu'a. Kana 0 dha kaawwattan asii 0 dha. Sorry. Asii negative lamaaf asii negative lamaaf yoo jedhame kun tokko. Immoo 0 tokko baay'isuu termii kana jechuun termiin kun immoo maalidha? EI region EI jechuudha. This one also. Siraan asii normal equation argama. Normal equation kan argamu. Beta nuti kan argama. Amma gatii beta nuti beta waan dhuma isaa. Let's go through it.
Okay. Follow the line. Now we should have to take this out. Beta 1 mark beta nothing y mean average minus beta 1 hat x1 mean minus beta 2 hat x2 mean something y x2 capital ida. Beta 1 in hat is beta summation of x1 y x1 in small ida y small ida x2 is small ida x1 x2 is small ida so this one is small ida beta 1 is beta 2 notation in jira. Denominator is one sang kanjala undi sani wal kita x1 x1 x2 x2 square summation x1 summation kana ko gabamatti shamanda du hakam yedu shamanda du on branch okay there is no anything here derive gotani calculate gochu zero se netu atana ko chalo mama shamanda da technical thing abatan ko sen isu yalam what beta nothing kana argate kan simply rawanti dabalame ishee kana qofa beektaa beeksituudha. Bakka x jedhu kan as waan ta'e malee. Waan lama qabnu fi asii minus beektaa tu beeksitu. Kun erga qabatame beektaa waan hidhaa fi denominatoriin isaa fayyutti summation of x1 square times x2 square minus isaa booddee immoo x1 fi x2 waliin baay'inne square goona jechuudha summation. Irra keessa kan jiru amma beektaa waan jedhee asii waan jalqabu asii summation of x1 1 times y times summation of x2 amma x1 of jere kan itan 2 ta'u minus x1 of x2 common ida x1 x2 common ida times umara mal je apa alla kana ere tumuga x1 y x2 y ere tumuga x2 1 x2 1 y x2 y setmo kan jelas kana kan wal kita data tu ante summation x2 bere jel kabu baba summation of x2 y times x1 square itimo palla kana x2 x1 kun common ida sittis umurra palla kana v2 ante x1 idan tumuru kaba summation of x1 y kana erga shamaddani erga qabattani tilmama sabuda covariance yonne jira covariance x1 x2 0 to kamra notation kanas qabattu small capital letter in coordinate small letter in summation of x1 x2 in small is equal to summation of x1 x2 in capital minus n x1 mean x2 mean capital kanas kabata formula sagadi kanas kun small ida kun capital kun small ida kun capital small capital small capitals kana tokko lama sadi afur shan kana beekun darqamata. Okay, division is at one level. Sara beta gatin beta kan jiru small division ida anjir. Dartani ani nu barbaachisa jedhu ittatu nama small ida kan design small ida small ida kan chekatu capital ni ida sakuru ni ida. So small ida kan argachuudha fi division isaan eessa akka argaman beekuun dirqama. Isaan immoo kan argaman kunaas jira. Tokko lama sadii afur. Okay. Kana gavene budde program balance means to be now the balances. Balance beta noti asirratti 1 over n in kun observation ida plus s1 mean square summation of s2 square plus s2 mean square summation of x1 square minus 2x1 mean x2 mean summation of x1 x2 bigatti shumne bota sigma square ida kun beta noti balance isati balance beta 1 immo sigma square times x2 square over summation of x1 square summation of x2 square minus bracket summation of x1 x2 all square. Balance beta tu kaisa wali kana gara manjiru lama masala asitti beta 1 manjiru fi asi tota x2 beta 2 manjiru asimo x1 ta namu falla wali annas jalli sani denominator insani wal kita
Jiran ta'iinsa walqixa jedha sonaa. Kan qabachuu erga danda'ame summation of x1 iddoon kun x2dha. Iddoo kan dhoofne kun x2 here. x2 this means x2. Amma variance beekne coefficientota akkamitti argannu formula isaanii beekne standard derivative beekna jechuudha. Standard derivative immoo kanuma radical jala galchuu radical. Sigmaan immoo isaa dhuftee isa jedhu sila maal jenna sigmaan residually over degree of freedom. Residual jechuun summation of I square dha. Residual sum square jechuudha. Degree of freedom n minus 3 dha. Jalqaba simple linear regression keessatti n minus 2 asitti minus 3 jenne amma y tokko qabna x1 x2 variable 3 waan qabnu ko minus k dha. K keenya variable 3 qabna n minus 3 waan ta'eef kanaaf kan dhoofne. Kanaafuu gatii sigma square dura arganne ishee as bakka buufna isaan kan immoo gatii isaanii calculate goone arganna akkasitti variance coefficientota kana arganna jechuudha. Variance kana immoo radical wal standard derivative isaanii we have getting simple way. Coefficient determination as keessa jira r square jechuudha. R square explain sum square divided by total sum yookaan kana fayyadamuun residual sum square ni summation of I square dha. Total sum square immoo summation of yi square dha. Erga isaanii arganne gabaabumatti r square kana bifa kanaan argachuu dandeenya yookaan immoo kana fayyadamuu dandeessa. R square beta 1 summation of yi x1 plus beta 2 summation of yi x2 over summation of yi square. Formula kanas qabachuun dirqama. Investing houses. Akkasuma jenna r square keenya akkuma exploratory baramiin dabalaa deemu r square maal ta'aa deema baay'ee dabalaa deema. Fakkeenyaaf gara tokkotti dhiyaata dhufa dhimma dogoggora. Kanaafuu bakka kana yeroo exploratory baay'ee ture baay'ee adjusted r square fayyadamna. Adjusted r square immoo formulaan isaa akkasii kunoo kanaan argama. R square is equal to kun adjusted r square jedhama. Okay, adjusted r square kan adjusted coefficient of correlation r square jedhama. Innis maayinni correlate jiru guddina sweetiin akkuma r square dalagaan faayidaan akkamiin akka argamu kunoo 1 minus summation of ei square over n minus k over summation of yi square divided over n minus 1 yookaan formula kana r square egaa r square arganne adjusted calculate godhuu dandeenya. Wanti batamu garuu adjusted r square wal qixa yookaan immoo r square dhagati wal qixa isaa gadi ta'uu qaba. Akkasuma r square adjusted r square kan wal qixa kan inni ta'u yoo r square tokko ta'edha. Akkasuma immoo variable keenya tokko yookaan keenya tokko qofa ta'e. Adjusted r square negative kan inni ta'u yoo r square 0 ta'e. Haa ta'uuf immoo variable keenya tokko ta'uu qaba. R square kan inni irra taa'u variable barbaachisaan ta'an modela keenya keessatti yoo itti daballa kan irrelevant variable additti ta'edha. Sometimes used as a device for selecting appropriate set of regressors. Probably adjusted r square variable kam akka fayyadamu qabnu adda baasuudhaan gargaara research notes. Garaagarummaa r square fi adjusted r square maal? R square maal agarsiisa? Every single x variable tokkoon variable ni akkamitti dependent variable FCT say dubbata. Adjusted r square garuu percentage of variation explained by only independent variables that actually affect dependent variables. Adda qoodee innaa sochura. Gabaabaan multiple linear regression model kana matrix notation dhaani. So in danda'ama kun class based tutorial ilaalta. Not straightforward with your exam related question. Kana warra classii keessa barachuu jiraniif yoo tutorial kan goona. Barbaachisa gara wantoota yeroo ilaalta. Kan biraan multiple linear regression keessatti hypothesis testing gochuu jira. There is also hypothesis testing. In multiple MLRM kuni multiple linear regression model ida. There are two set of significance. Significance set lamatu jira. Tokkoffaa tests of individual significance. Tokkoon
significance individual tokko variable test gochuun jira. Lammaffaa model guutummaa masa function isa overall significance test gochuun jira. Test lama jira. Individual test daf significance isa kan ilaalu parametriin tokko fi anti tokko amma bakka ne dhugaa ta'e ilaalu kan nuti dandeenyu t-test fayyadamna jalqaba. T-test keenyaaf modeling multiple linear regression keenya kana yoo ta'e hypothesis keenya maal jenne kana h naught eenyuuf hypothesis uumna x1 fi x2 dha. Independent variable dha. Independent variable jira coefficient jiruuf beta 1 beta 2 dha. Beta 1 dha fi beta 1 maal jenna hypothesis keenya ga hypothesis lama barbaachisan maaliif independent variable lama beta naught fi beta 1 dha jechuudha. Beta 1 fi beta 2 nuun maal jedha beta 1 0 dhaan nuun jedha. Kan biraan immoo beta 2 0 dhaan jedha jechuudha. Individually dha. Iddoo nuun hypothesis beta 1 0 dha jechuun maal jechuudha? X1 statistically insignificant dha. Kana jechuun beta 1 0 dha jechuun 0 baay'isu x1 maal ta'a 0 iddoo. Kanaafuu x0 ta'e jechuun maal inni homaa dhiibbaan qabdu waa'ee irratti x0 ta'u homaa dhiibbaan qabdu jechuudha hypothesis kun. Faallaan isa alternatiiviin immoo lakkii 0 ta'uu qabu. Jechuudha x1 statistical significance hariiroo qabdi waa'ee kana jedha jechuudha. Akkuma kana hypothesis nuuli kan beektatu 0 jechuun nutu 0 ta'e 0 baay'isu x2 maal ta'a 0 termiin. Termiin kun 0 dha jechuun x2 is statistically insignificant akkuma kanaatti ibsamu isaa. Egaa hypothesis kun dhugaaf soba ta'uu isaa test kan goonu. Test approaching akkuma sila simple linear regression keessa fayyadamnu jira. Jalqaba standard error test jedha. Standard error testing keenya maal jedha? Standard error beektota beektaman isaa ta'u I jennee maaliif beektaa nootis 2 1 ta'uu danda'a. Irra xiqqaa walakkaa coefficient yoo ta'e standard error isaanii irra xiqqaa walakkaa coefficient isaanii yoo ta'e we can reject null hypothesis reject goona jechuudha. Your standard error beektota kana irra guddaa walakkaa coefficient isaanii yoo ta'e immoo we reject alternative jechuudha. Yeroo hedduu standard error baay'ee yoo xinnoo ta'e ragaa maalii nu kenna jechuudha yeroo baay'ee. Okay, estimating kun statistically reliable ta'uu isaa ni kenna. Lammaffaan student t-test kan jedhudha. T calculate kan goonu kun akka kanaatti beta hat minus beta over standard error of beta. Biin kun 0 dha. Maaliif asitti akkuma hypothesis is equal to 0 jedhaman jalqabuuf. Basi 0 enna si 0 enna waan ta'eef inni irra keessa buluun isheen kun 0 dha. Gabaabumatti coefficientota hiruu standard error isaanii t calculation jechaadha. Table irraa immoo t tabulated nuu kennama. Degree freedom alpha over 2 irratti alphaan kun significance test jechuudha. Walqixxataa t n minus 2 n minus 3 dha ta'uu keessatti degree of freedom waan ta'eef alpha over 2. So the greater the value of t calculated the stronger evidence that systematic statistical significance. Amma t calculated in keenya table irraa kan argamu yoo caale inni reject goona jechuudha nulla hypothesis. Overall test kan jedhamu kun individual test dha. Amma immoo test walii gala model hunduma isa test yeroo goonu overall significance yookaan joint significance test jedhama. Isa kana F test fayyadamu. Fakkeenyaaf equation kun kan multiple linear regression dha. Hypothesis maal jedha jechuudha joint hypothesis. Joint hypothesis beta 1 is beta 2 is beta 3 coefficient hundiyyuu wal qixadha. Isaanis immoo wal qixa 0 jedha jechuudha. Alternative immoo lucky at least one of bk keenya waliin beta 3 waliin beta 2 waliin beta 1 nen 0 dha waliin lakkoofsa ta'a 0 ta'uu jedha jechuudha alternative. So kana test gochuudhaaf F statistic fayyadamna. F test. F keenya amma akkamitti calculate goona kunuunsi. F calculate kan inni ta'u waliin kan explain the sum of square divided total sum of square over k minus 1 for all visual sum of square divided total sum of square divided k minus n yookaan immoo square over k minus 1 k ni number of variables we have over
1 minus r square divided by minus k. Kanaafuu f testing measure overall significance regression so nu gargaara jechuudha. Akkasumas f in table irratti kan argamu fi calculate kan ta'u jira jechuudha. Inni amma calculation isaa. If t f calculate goonu kan table irraa if tabulated irra guddaa yoo ta'e we reject null hypothesis. Overall significance null hypothesis reject gochuun maal jechuudha? All explanatory variables are jointly significant. Variable independent ta'an hundaa'anii jiran hundi isaaniiyyuu wal faana dependent variable affect godhu. Influence irratti qabu jechuudha. Hariiroo waliin qabu jechuudha. Overall significance ini regression rule ini halo harka bitaa kanaan alpha kana keessa region kanaaf ofiitti argamte ta'edha. Kanaan meeshaan gaafatu dura kaasee waan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kennama akkuma kanaatti example jechuudha lakkoofsaan sammuu calculation erguma waa'ee jettanii jira waan ta'u gaaffii armaan gadii gaafachuu dandeessu fakkeenyaaf. Consider model kun amma isheen kun alpha sun taane beta taatu beta nuti godha kana. Beta not plus beta 1 x1i plus beta 2 x2i plus y. Kana dhaabachuudhaan daataan nu kenname summation of x1 square x2 square summation of yi square x1 x2 isaan kun hundi capitalidha. Total observation meeqa qabna? 25. Gaaffiin gaafatamu tokkoffaan OLS estimate slope of coefficient. Find OLS estimate. OLS estimate of slope coefficient. Slope yookaan coefficient. Beta notis, beta 1 is beta 2 calculate goona jechuudha. B irratti immoo variance beta 2. C irratti immoo test of significance. Beta 2 0 miti percentage 5 irratti slope kana test godhu maal ilaallata jechuudha. Individual test jechuudha. Individual test. Wanti test waliin student test fayyadamu. D immoo r square fi adjusted isaa calculate godhiti result isaa immoo ibsin calculate godhira. Test overall significance of the model. Model overall isaa significance test godhi kan f test jechuudha. Ittaafuu solution. Irratti maal inni modelin almaa wali kuni explanatory variable meeqa qaba jalqabatti. Explanatory variable x2 fi x1 dha. Kanaafuu lama miti jira. Lama argite egaa slopein lama jechuudha. Beta 1 fi beta 2 calculate godhuun dirqama jechuudha. Kan estimate beta 1 beta 2. Beta 1 ni sulla formula isa kana dhaayinneerra. Beta 2 immoo kana dhaayinneerra. Since x is and y is in the formula are in division form. Sample formula xiqqoodha. Kunis small. Division ta'aniiti kan isaan argaman. Kan nu kenname immoo daataan asii capitalidha. So capitalii kanarraa fakkeenyaaf summation of x1 i square kanarraa akkamitti summation of small x1 arganna. Formula wayii qabadhaa isin jedhee ture summation agarsiisa. Summation of x1 x2 minus summation of x1 x2 capital minus n1 x1 x2. Okay. Summation kanarraa hir'isu summation isheen kun ta'u ilma small goonee barreessina kana. Summation of x1 x2 small is equal to summation of x1 x2 capital kan hir'isu n kan 25 raisu x min summation of x1 summation of x1 25 average insamu hero 25 n 25 balam shantama 25 meeqa kudan raisu kudan y meeqa x2 dhibba so dhibba 25 y jechuudha kunas Nah, ini misal, raisu kurang, raisu udah aja. Tahu dah, summation of x1 x2 bisa diarahkan. Aku makan titik. Summation of x1 y. Mali bisa titik kau kan berbeda ya. Kau yang find that karena mali berbeda not summation of x2 y berapa. Summation of x2 is mali berapa. Summation of x2 y, summation of x2 x1, summation of
kana bakka kana hubannee hojjechuu dandeenya. Kanaafuu isaan kana dura hojjenna jechuudha. Summation of x1 y kun kanatti arganna 400. Summation of x2 y 700. Summation of x1 square 700. Summation of x2 square 900. Amma finne gara calculation itti deebi'uu dandeenya. Egaa beektaa waan kana bakkuma inni jiru summation of x1 x2 y 400. Summation of x2 square 900. waliin baay'isuuf hir'isuun gidduu kana jirti kun. Summation of x2 y 700. Summation of x1 x2 300 waliin baay'isuudha. Hiru. Kunis koomentiidha. Kunis koomentiidha. Koomentiidha kan asii jiru kan jedhamu. Rikeessi kun gara y dhufa. Lakkoofsa kana jirtan qabxii 278 beektaa waan beektaa sun qabxii 685. Sabooda intercept yookaan beektaa nutti waliin alpha. Alpha and beta nutiin y mean minus beta 1 x mean minus beta 2 x2 x2 mean idha y mean average 32 fa isa fiddi 32 naan jetta average y mega idha amsa y summation of y ibba 8 dimension ifira average isa basu sada jechuudha ibba 8 dimension ifira 32 hir'isu beta 1 qabxii 278 kun meaning x mean 1 meaning kudan resu beta qabxii 685 una x2 mean kudaja sabona qabxii kudadde qabxii 2 jaarfa jechuudha equation itti gaafi jiru equation ida lafa qabu dandeessu y is equal to kudadde tuqaa 2 jaa ida'u qabxii 278 x1 ida'u qabxii 685 x2 ta'a jechuudha. Itu murah naannoo jedhe baaraansiisa. Baaraansi beektaa waanii formulaan isaa kana. Sigma squaring qabnu sigma squaring immoo akka kanatti barbaadamaa jira. K'n keenya 3. So n 25 hir'isu k 25 hir'isu 3 22. Okay? 25 hir'isu 22. Summation of ei squaring immoo kun akkuma 809 qabxii 3. Hiruu 20 lama fogon 82 qabxii 24 sigma square. Saboda bakka sigma arganneerra. Baaraansiin beektaa waanii kan argate sigma square 82 qabxii 24 summation of x2 square 900 hiru summation of x1 x2 minus summation of x1 whole square kana dhufa. Sararri baaraansiin kun qabxii 1.37 standard deviation akan sebenarnya radikal garagalchu saboda radikal awal qabxii 3.0 standard deviation variance beta wani variance beta tu akkuma kanatti dhufe garganna qabxii 0.0 ja 0.0 standard deviation radikal jeroga qabxii 3.2 qabxii 3.2 standard deviation calculate nu godheen jedhu variance calculate godhee xumurreessa. Caafatti immoo beektaa waaniin test godhii jedhe student test yaa fayyadamu. Student testing coefficient divided by standard error of that coefficient. Beektaa waanii coefficient isaa qabxii 2.8 standard error isaa qabxii 3.0 qabxii 3.0 beektaa waaniin standard error isaa coefficient isa qabxii beektaa waanii qabxii 2.8 kanaafuu qabxii 2.8 qabxii 3.0 fayyadamu t calculation 7.5 dhufa table irraa theoretical value from table irraa alpha over 2 irratti alpha nega percentage lama fayyad percentage qabxii 0.5 dhufa. Bakka kanatti degree freedom digdamii lama jechuun n minus k n 3 n total observation digdamii shan irrisu 3 digdamii bakka digdamii lama kanatti significance level kan irratti jechuudha. Table irraa ilaaltan qabxii 0.4 sinii kennama jira. Egaa compare goona. Kanaaf kana keessa eenyu caala? Kun t calculated t tabulated gadi jechuudha. So decision ruling
T value calculated qabxii 751 is less than critical value which is 2.07 to reject alternative hypothesis. Kanaafuu the conclusion is beta 1 is statically insignificant or sample we use to estimate beta 1 drawn from population. Kanaafuu there is no relationship. We cannot reject accepted one error jechuudha beta 1. Null hypothesis accepted one jechuudha. Irratti R-square can be easily using formula R-square sila kanaan yookaan immoo kan fayyadamuu dandeenya. Akka residual sum of square sila calculate goonee turre yookaan immoo residual sum of square jechuun summation of EI square dha. Inni kun qofa. Total sum of square keenya 4,400 kamitti arganne kunooti. Summation of Y square keenya jechuudha. Summation of small y square. Waliin R-square qabxii 24. Interpret gochuun jedheera. Interpretation sama jechuudha. Percentage 24 ibsameera jechuudha. 24% of total variation in Y is explained by regression line. Harka dhibbaa percentage 24 Y ibsamee jira. Regression line dhaan. Regression line isaa yoo Y hat is equal to 18.2 ida'uu qabxii 2.8 x1 plus qabxii 6.5 x2 yeroo ta'u yookaan immoo percentage 24 x1 fi x2 percentage 24 y ibsaniiru jechuudha. Adjusted R-square calculation isaa kun formula kanaan R-square erganneedha qabxii 2.4 so 1 minus tokko irraa fi qabxii 2.4 irraa R-square dha. Baay'isuu n keenya 25 ture 25 irraa tokko 24 kana hiruu n observation dha 25 qabna hir'isuu keenya 3 25 hir'isuu 3 22 kana yoo ta'u qabxii 1.8 jechuudha. Adjusted R-square kuni R-square dha gadi kun percentii 17.8 kun 24 sanaafuu ulaagaa guuteera jechuudha waan barbaachisu. Okay, kana fakkaata yeroo multiple linear regression keessatti haalli isin gaafatamuu dandeessan kana wal qabata. Revise godhaa gaaffii implication fayyadaman tokko fakkeenyaaf starter result output irraa isin gaafachuu danda'u sanarraa fuunee ilaaluu yaalla. Ammaaf boqonnaa kana yoo jennu inni itti aanu joint testing affairs joint test irratti let's see the first joint hypothesis test. Beta 1 is beta 2 is 0 yoo ta'e test goona jechuudha. Null hypothesis maal jedha beta 1 is beta 2 is 0 dha. Lakin alternative immoo lakkeen yookaan beta 1 yookaan beta 2 lakkoofsa ta'a 0 ta'uu jedha jechuudha. Mee dhugaaf soba test gochuuf F test fayyadamna. F testing calculate kan inni ta'u F calculation inni formula kana fayyadamuudhaan. Lama kun eessaa dhuftee jedhuu fi K minus 1 dha. K explanatory dha. 3 irraa tokko 2. Degree freedom isaa inni minus K inni 25 observation K 3 25 irraa 3 22. Bakka kanarratti calculation kana gaafa hojjennu bakka R-square qabna. Tuqaa 24. K qabna 3 irraa 1. R-square qabna tuqaa 24. Tokko irraa tuqaa 24 yeroo inni 25 irraa 3. Resulting kun meeqa nu kenna qabxii 3 qabxii 4 torba 3 6. Computed value F jechuudha. Sababuudha table irraa critical value isaa bakkuma 2.22 kanarratti meeqa dhufa jechuudha 3 qabxii 4 3 qabxii 2 dhufa. Amma gaa compare goona T critical in 3 qabxii 2 T F calculated in 3 qabxii 4 3 qabxii 4 torba 3 qabxii 4 torba T critical in 3 qabxii 4 F computed fi F critically compare goona. Amma F computed F hattiin kun compute isa goona calculation irraa isa arganne 3 qabxii 4 torba isatu F critically 3 qabxii 4 caala jechuudha. Kanaafuu decision murtoon jiru malee reject jechuudha. Echinooti reject goote taanaan alternative accept godhaa jira jechuudha. Reject echinoot and accept jechuudha. Maal jechuudha? Simultaneously significant.
dependent variable is at least linearly related to one of explanatory variable. Okay, beta 1 is beta 2 is wal qabatanii hundi isaanii zero dha sayyidu kana reject gooneet like going beta 1 beta 2 tokkoon isaanii neen zero dha jennee jechuudha. Okay, bifa kanaanii kan gaafatamnu f tablein t criticalin t tabulated f criticalin kun nu kennama kan calculate jedhu bichaadha kan calculate goonu formula jiru qabachuudha. So qonnaan tanu regression analysis qualitative dha keessuma damii variable dha yeroo wal qabatu dependent variable haa ta'u independent variable jechuudha. Isaan kun qonnaa furitti kan ilaalamu violation of kan jedhu jira violation of classical regression model assumption sun jiran homodysticity constant variance zero mean normality normal distributed isaan sun yoo assumption jiran sun kufan maaltu godhamuu qaba akkamitti test goona waan jedhu jira akka revision itti ilaalla garuu hedduminaan kan ilaallu qonnaa itti aanu regression analysis with qualitative information. Isa hedduutti eegata. Commentiif gaaffii yoo jiraate hin danda'ama. Dubbisa gaarii siin haa ta'u. Especially focused on third year. Yeroo ta'an waggaa warri eegaltan revisionidhaaf sin gargaara inneeti. Kan biraa kilaasii editoriyaala akkuma gannan barumsa saaqameen kan waggaa sadaffaa kallattiin eegalaniif itti fufna. Okay, galatoomaa turtii sirraa godhaa jirtaniif wal jajjabeessuu wal gargaaraa jirtaniif itti fufaa isin nama haa bulaa.